sirna federaalizimii lafa qabsiisuu fi dimokiraasii dhugoomsuu keessatti gaheen manneen maree sadarkaan jiranii olaanaadha. Kunis gahee bakka bu'ummaa isaanii bahuun fayyadamummaa uummataa mirkaneessuun kan milkaa'udha. Haaluma kanaan manneen maree federaalaa fi naannolee dhimmoota jajjaboo sirna federaalizimii lafa qabsiisuu danda'anii fi dimokiraasii dhugoomsuu danda'an irratti tibbana waltajjii waloo qaama seera baasaa magaalaa Jimmaatti taa'ameetu jira. waltajjii waloo qaama seera baasaa taa'ame kanarratti argamuun ergaa baga nagaan dhuftanii kan dabarsan afyaa'in caffee mootummaa naannoo Oromiyaa Aadde Saadaa Abdurrahman caffeen Oromiyaa fooremii manneen maree federaalaa fi naannolee akkasumas magaalota taa'ame kanarratti muuxannoo waliif qooduun hojii hojjennu hundaa keessatti waliin taane wal gargaarree tokkummaa keenya cimsuun hojiiwwan uummata walitti fiduu danda'an hojjechuun akka qaama seera baasaa biyya kanaatti fakkeenya ta'uun guddina biyyaa itti fufsiisuu qabna ergaa jedhuudhaan kan dabarsan. waltajjiin foorumii afyaa'otaa naannolee fi magaalaa Jimmaa irratti kan qopheessineef akka biyyaatti hojiilee qaamni seera baasaan hojjechaa jiru muuxannoo kan itti walirraa qoodannuu fi akkasumas rakkoo biyyi keenya keessa jirtu kana keessaa yeroo dhumaatiif bahuudhaaf mariin biyyoolessaa gaggeeffamuu deemu keessatti qooda qaamni hunda qabus geessaanii akka bahataniif asitti kan mari'an waan ta'eef irra deebi'ee baga nagaan dhuftan jecha yeroo gara Jimmaa dhuftan qaamni seera baasaa hojii isaa qofa teenyee kan itti waliin gamaggamnu qofa osoo hin taane gadi bu'uudhaan hojii misoomaa akka biyyaatti hojjetamaa jiru hojii fakkeenyummaa gaarii qabu kan fudhatamee gara naannoo keessatti deebi'uu dandeessan hojii misoomaa gaggaarii hojjetamaa jirus kan ittiin daawwannuu fi muuxannoo qabnu itti wal jijjiirru waan ta'eef isaas carraa kana gara dhuftanii daawwachuu keessanitti baga nagaan dhuftan irra deebi'ee jechuun barbaada. waltajjii waloo qaama seera baasaa federaalaa fi naannolee kunniin dhimmoota gurguddoo akka biyyaatti qabatamanii hojjetamaa jiran milkeessuuf yaadamee waltajjii qophaa'edha. waltajjii kana guyyaa lamaaf host gochuudhaan waliin taane jechuudha qindoominaan paarlaamaa waliin ta'amee waltajjiin kun asitti qophaa'eetii jira. Egaa waltajjiin kun gaafa asitti qophaa'u dhimmoota sadan tokkorratti akka mari'annuudhaaf kan akka ajandaatti qabannee turre isaanis maalidha tokkoon dhimma marii biyyoolessaatiin kan wal qabatu labsii 1265 muraa 2014 kan bahe irratti dhimma marii biyyoolessaatiin wal qabatu irratti akka mari'annuu fi inni lammaffaan immoo dhimma IGR yookaan walitti dhufeenya mootummoota kan naannoof kan federaalaa yookaan kan naannoof kan bulchiinsota magaalaatiin wal qabatee jiru maal ta'uu qaba mootummaa yemmuu jennu gaa sadarkaa federaalaatti sadarkaa biyyaatti qofa osoo hin taane saniin gadittis haga gandaatti gurmaa'insi jiru qaamoleen mootummaa sadan jiran akkamitti walitti dhufanii waliin hojjechuu qaban institutioniin yookaan immoo waajjiraaleen seektarootni qaamni adda addaa kun akkamitti walitti dhufee qaamni seera baasu qaamni seera hiiku qaamni seera raawwachiisu akkamitti walitti dhufee waliin hojjetee faayidaa fi hirmaannaa uummataa mirkaneessuu danda'a. Bu'a qabeessummaa mirkaneessaa deemuu danda'a. Olaantummaa seeraa mirkaneessuu danda'a. Misooma saffisiisuu danda'a. Dhimmoota akka galmaatti qaban hunda akkamitti dhugoomsuu danda'a kan jedhu sanarratti ilaalaa deemuudhaaf kan yaadame jechuudha. Inni sadaffaa fi ajandaan keenya guyyaa lamaan kan irratti mari'achuudhaaf qabanne manneen maree naannolee akkasumas bulchiinsa magaalotaa waan karoorfatan qabu sanarra dhaabbatanii maal raawwatan maalti isaaniif akka muuxannootti dhimmi ta'uu danda'u kan walirraa barachuu danda'an maal dhimmi hudhaatti ta'e yookaan rakkootti ta'ee fi yeroo taanu keessatti hiikuudhaaf qaban tokkorraa kan biraatiif galtee kan ta'uu danda'u maalidha kan jedhu sallaaluudhaan sana qofi miti akka federaalaatti immoo akkamitti gargaaruu dandeenya maalirratti interveen gochuu qabna maalirratti isaan deeggaruu qabna kan jedhu sallaaluudhaaf yaadameetu jechuudha. Haaluma kanaan dhimmoota gurguddoo waltajjii waloo kanarratti dhiyaatanii mari'ataman keessaa dhimmi marii biyyoolessaa isa tokkodha. Kanaafis marii biyyoolessaa taa'amu keessatti gaheen manneen maree federaalaa fi naannolee akkasumas magaalotaa murteessaa akka ta'edha. Mariin biyyoolessaa rakkoolee yeroo dheeraaf uummata walitti buusaa ture ni hiika jedhameeti abdatama. Kanaafis mariin biyyoolessaa akkaataa hunda hirmaachisuu danda'uun itti yaadamee qophaa'aa akka jirudha. Biyya gaafa jennu kan qaama tokkoo miti.
national inclusive dialogue kan jedhu kan afaan Ingiliffaa soo fudhanne hunda kan of keessaa qabu jechuun hayyuu qofa yookaan xiinxalaa siyaasaa qofa yookiin diiyaasporaa qaama jennee dirree adda addaa irratti qaama bobba'e qofa yookiin daldalaa yookiin dubartoota qofa yookiin warra dhiiraa qofa dargaggoo qofa miti hunda jechuudha. Kanaaf biyyi kan ibsamtu qaama kana hunda karaa of keessaa qabu waan ta'eef akkaataa sanii yaadameetu akka komishiniitti kan yaadame oliis kaasee akkamitti adeemnu gadiitiis akkamitti mariisaa dhufnu kan jedhu sun haalli itti yaadame eenyu irratti yoo xiyyeeffanne immoo moor bu'a qabeessa ta'uu dandeenya. Akkuma amala isaatti akkamitti irratti hojjennu kan jedhu sun laalamee gadiitiis gara oliitti fiduu irratti oliis mari'achaa deemuu irratti wanti jalqabamee jira. That's why naannolee wajjin bulchiinsa magaalaa wajjiniin kan laalamaa jiru samuuda immoo kutaa magaalaarraa gandarraa aanarraa fudhatame kan itti deemamaa jiru kanaaf galalachuutu walitti fidanii mariisuudhaaf kan yaadamaa jiru. Manneen maree federaalaa fi naannolee akkasumas magaalotaan waltajjii waloo kanarratti hirmaatanis milkaa'ina marii biyyoolessaatiif ga'ee isaanii akka bahanidhaam kan himan. Murteessaan uummata waan taate jecha manni marii uummata bakka bu'ee jira. Taniifuu marii biyyoolessaa tanaa wajji fuuldura manni marii kunis waan irraa eegamu bahuu akka qabu qaceellotti waan nu ibsamee jira. Sanis nutis gabbuunee uummata keenya wajji waan barbaachisu waan dalagamuu qabu. Mariin biyyoolessaa tun karaa naannoo, karaa aanaa, karaa wannatti waan gabbuu deemtu jecha uummanni keenyaas fuulduraaf qophaa'ee waan kanarra qooda akkamitti fudhachuu qaba waan jiru akka qophaa'ee feegu nutis hiree san qooda san bahuudhaaf if qopheessinaa jirra. Saniif akka qophoofnus qaceellotti har'a nu himamee fudhannee jirra jechuudha. ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን እንግዲህ የሀገራችንን ዘርፈ ብዙ ችግሮችን በምክክር ሊፈቱ የሚገቡ ጉዳዮችን ሀገራዊ መግባባት ሊፈጥሩ የሚችሉ ጉዳዮችን መግባባት ለመፍጠር በጣም ይጠቅማል ተብሎ ታስቦ በ2014 በተወካዮች ምክር ቤት የተደራጀ ኮሚሽን ነው። Mariin biyyaalessaa rakkoo biyya keenyaa hiikuuf dhimmoota marii fi waliigalteen hiikamuu danda'an irratti waliigalteen uuma jedhameetti yaadamee bara 2014 bakka bu'oota uummataan komishinii hundaa'edha. Kaayyoon hundeeffama komishinii kanaas dhimmoota yeroo dheeraaf uummatootaa walitti rakkoo uumuun waliigaltee uummataa irratti gufuu ta'aa turan hiikuun uummanni waliigalee waldeeggaree guddina biyyaa keessatti akka waliin hirmaatuuf haala mijaawaa uumuuf kan hundaa'edha. Nuti akka mana maree sabootaa fi sablammoota kibbaatti milkaa'ina marii biyyaalessaaf tumsa barbaachisu gochuutu nurraa eegama. Kana keessatti nuuni waan guddaa qabna jedhee kanan kaa'uuf uummata iddoo nu jala jiruu fi uummata iddoo bakka buunee qabnuu fi keessumaa immoo nagaa biyya keessa irratti fiduurraa fi wanta irratti marenne kun iddoon faayidaa guddaa qabuu fi nuuni hojii kana irratti guddaa hojjechuu qabna kan jedhuti irratti mari'annee naannoo kan federeeshiniiti kaasee amma naannoo kililiirra jirutti ol duukaa waan kana irratti dubbachuun keenya biyyattii tokkummaa isheedhaa fi nagummaa ishee akka eedduu kan godhuu fi nurratti immoo wanti nurratti kennamee jiru waan guddaa iddoo ta'ee fi faayidaa qaba kan jedhuti irratti mari'annee har'a akka gaariitti. Sirna dimokiraasii ijaarra jennee akka biyyaatti fi akka mootummaa naannoo Oromiyaatti akka mootummaa biyyaatti qabamee jiru kana dhugoomsuudhaaf mariin biyyoolessaa kun isa ijoo fi isa murteessaadha jechuudha. Akka caffeetti mariin biyyoolessaa kun immoo akka dhugoomuuf keessumattuu hirmaannaan uummataa as keessatti karaa guutuu ta'een hirmaannaan isaanii karaa guutuu ta'een akka galma ga'uu danda'uuf uummanni dhimma kana beekee itti amanee akka keessatti hirmaachuu danda'uuf uummata sosochoosuudhaan uummata hubachiisuudhaan qaamolee manneen maree sadarkaadhaan jiran jechuun manneen maree aanaa, manneen maree magaalaa, manneen maree gandaa asirratti hubannoo gahaa argatanii uummanni karaa dammaqina qabuu fi karaa miira nagalcheedhuun akka keessatti hirmaachuu danda'uun caffeen abbummaadhaan qaamolee kana sochoosuu fi qaamni kun akka keessatti hirmaatu abbaan dhimma kana uummata, abbaan biyya kana uummata, uummanni immoo ajandaa kana keessatti karaa guutuu ta'een akka keessatti hirmaachuu danda'uu fi ajandaan kun rakkoo biyya kanaa hiikuu bira darbee biyya badhaate biyya sirni dimokiraasii keessatti ijaaramee fi akka hawwinu san bira ga'uudhaaf ajandaan kun ajandaa murteessaadha. Ajandaa murteessaa kana keessatti akka Oromiyaatti uummanni bal'aan Oromiyaa keessa kan jiru uummanni Oromoo immoo biyya kana ijaaruu keessatti kalees gahee isaa taphachaa ture. Aadaadhaanis rakkoowwan qaban mariidhaan hiikaa ture aadaa isaati.
waanuma aadaa isaa ta'e kana karaa ammayyaawaa ta'een rakkoo kana hiikuudhaaf hojii hojjetamaa jirudha waan ta'eef as keessatti uummanni keenya karaa dammaqina qabuu fi karaa guutuu ta'een akka irratti hirmaachuudhaaf sochii bal'aan akka taasisuu qabnudha kana nu badhe jechuudha. Mariin biyyoolessaa seenaa biyya kanaa keessatti isa jalqabaa fi boqonnaa haaraati. Qaamni seera baasaas ta'e qaamoleen biroo qaama hojii seena qabeessa ta'e kana ta'uun carroomuudha jedhu. Tumsa barbaachisu haa goonuu haa deeggarruu hojiirra oolmaasaaf gahee kan keenya haa baanu yommuu jennu immoo gurmaa'insa kamiinuun olitti instituushinii kamiinuun olitti manneen maree iddoo olaanaa qaban jechuudha. Iddoo olaanaa qabu kutaa hawaasaa adda addaarraa dargaggootarraa dubartootarraa qonnaan bulaarraa daldalaarraa hayyuurraa horsee bulaa keessaa qaama adda addaati jechuudha. Manneen maree keessatti kan filatamee hojii kana hojjetu amala magaalaatiinis akkaataadhuma sanaan. Kanaaf kanaan wal qabatee qaamni kun gaaffii akkamii qaba dhimmoota maalirrattidha kan waliigaltee irra hin gahamne akkamitti mari'atamee haa hiikamu kan jedhudha. Kanaaf koomishiniin kun hojii isaa karoorfatee gaafa eegalu waggaa tokkotti lamatti sadiitti fixa jechuu miti. At least bu'uura gaarii uumee haala mijataa gaarii uumee namni waa hunda eeboodhaan waa hunda meeshaa waraanaatiin wal dhabdeedhaan wal ajjeesuun dhiiga wal dhangalaasuun qabeenya barbadeessuun osoo hin taane gaaddisa jalatti yookaan galma keessatti taa'ee karaa qaroomina qabuun karaa duudhaa fi safuu uummata biyya keenyaa ibsuu danda'uun hiikachuu danda'a karaa jedhuun kan yaadame. So kanarraa ka'amee manneen maree kun yeroo dhufan kutaa biyyattii hundarraa walitti dhufan waan ta'eef qaama sadaffaarraa odeeffannoo isaa dhaga'urra labsichi maaltu yaadamee labsame labsii baasuun qofti galma miti hojiirra oolmaa labsii sanaatiif eenyurraa maaltu eeggama kan jedhu san kritikaalii hubatanii gahee isaanii akka ba'aniif akka tumsanii fidha. Manneen maree sirna diimokiraasii lafa qabsiisu maddiitti olaantummaa seeraa kabachiisuu fi nagaaf tasgabbii biyyaa uumuu keessatti baay'ee murteessoodha. Kanaaf manneen maree ijaarsa biyyaaf barbaachisoo qofa otoo hin taane guddina biyyaa kanneen gaggeessani waan ta'eef sirni to'annoo fi hordoffii qaamolee mootummaa sirriitti hojiirra oolchuun barbaachisaa akka ta'es afyaa'iin mana maree federaalaa obbo Taaggasee Caafoo himaniiru. ለሀገር ሰላም ለሀገር ደህንነት ምክር ቤቶች የሚጫወቱት ሚና በጣም እጅግ ጉልህ ነው። ዴሞክራሲን ከማስፈን አኳያ ዴሞክራሲ በጣም እጅግ አስፈላጊ ስለሆነ ማለት ነው። የህግ የበላይነትን ለማስከበር በጣም እጅግ አስፈላጊ ነው። ይሄን ሮል በአግባቡ በመጫወት ምክር ቤቶች በሀገር ግንባታ ላይ አይነተኛ አስተዋጽኦ የሚያበረክቱ ብቻ ሳይሆኑ የሀገር ግንባታውን የሚመሩ ናቸው። ስለዚህ ስራዎቻችን የበለጠ ሪፋይን እያደረግን መሄድ ይኖርብናል ማለት ነው። ሴፓሬሽን ኦፍ ፓወር የሚባለውን የሶስቱን መንግስት አካላት ቼክ ኤንድ ባላንስ ስርዓቱን በትክክል እየገመገሙ መሄድ ያስፈልጋል። አሁን በደረስንበት ደረጃ ምን ላይ ያለ ነው? ምን ለውጥ አመጣን? ምን ያክል ርቀት መጥተናል? ምን ጉዳዮች ላይ በቀጣይ ትኩረት ማድረግ ይኖርብናል? ይሄን ለማሳካት ይሄ በጣም እጅግ አስፈላጊ ነው። Sirna federaalizimii lafa qabsiisuun maddeetti manneen maree nagaaf tasgabbee biyyaa uumuuf baay'ee murteessoodha. Dimookiraasiin barbaachisaa waan ta'eef olaantummaa seeraa kabachiisuun baay'ee barbaachisaadha. Manneen maree ijaarsa biyyaaf barbaachisoo qofa osoo hin taane guddina biyyaa kan geggeessanidha. Kanaafuu sirna to'annoo fi hordoffii qaamolee mootummaa sirriitti hojiirra oolchuun baay'ee barbaachisaadha. Hanga yoonaatti dhimma kana galmaan ga'uuf maal hojjennee jijjiirama maaltu argame fuulduratti maaltu hojjetamuu qaba dhimmoota jedhan baay'ee barbaachisoodha. Kanaafuu dhaloonni haaraa dhuuf olaantummaa seeraa kabajee kan kabachiisu dhaloota mariitti amanu dhimmoota fudhatama qaban amanii amansiisuun sammuu isaa hojjechiisuun waan haaraa kan kalaqu dhaloota akkasii uumuun baay'ee barbaachisaadha. Sirni barnootaa akka jirutti ta'e. Qaamni seera baasaa federaalaa fi naannolee kunniin walitti dhufeenya mootummoota naannolee ilaalchisees labsii lakkoofsa 1231 muraa 2013 ba'e ilaalchisees barreeffama mana maree federeeshiniin dhiyaate irrattis mari'ateera. መንግስታት እንዴት ይገናኝ ሀው የመንግስታት ግንኙነት ምን ይመስላል? ለምሳሌ የዛሬ መድረካችን የህግ አውጪዎች መድረክ የመንግስታት ግንኙነት አንድ አካል ነው። Waltajjiin marii waloo qaama seeraa baasaa har'aa kun qaama walitti dhufeenya mootummoota naannolee keessaa isa tokkodha. Walitti dhufeenyi naannolees walitti dhufeenya mootummaa keessaa isa tokkodha. Walitti dhufeenya federaalaa fi naannolees akkasuma. Walitti dhufeenyi naannolee inni guddaan fayyadamummaa uummataa mirkaneessuuf akkamitti akka hojjetamuu qabudha. Walitti dhufeenya uummataas akkasuma. Walitti dhufeenya uummataa irratti ni haasa'a malee irratti hin hojjetamne. Walitti dhufeenya uummataa irratti xiyyeeffannaan akka hojjetamudha.
walitti dhufeenya mootummoota naannolee gidduu jiru cimsuu fi labsiin lakkoofsa 1231 muraa 2013 bahe sirna federaalizimii keessatti naannoleen walitti dhufanii biyya tokko akka ijaaranii fi rakkoolee jiran waliin hiikuu keessatti iddoo guddaa akka qabudha. Biyyoota sirna federaalizimii hordofan keessatti mootummoonni naannolee mootummaa federaalaa kan ijaaranidha. Qaamoleen kun walitti dhufanii aangoo mari'achaa deeman rakkoo jiru hiikuu keessatti iddoo guddaa qaba jechuudha. Keessumattuu waliddaa xixiqqaa uumamuu danda'u walitti dhufeenya uummataa cimsuu keessatti tokkummaa waliin jireenya aadaa cimsuu keessatti akkuma mootummaan naannolee walitti dhufeenyi isaa cimaa deemu uummanni isaan duukaa jiruu fi uummanni isaan bulchaa jiranillee walitti dhufaa wal cimsaa wal hubachaa biyya tokko ijaaruu keessatti gahee isaanii taphachaa deemu jechuudha. Kanaaf aadaan fi sirni amma mootummoonni naannolee walitti dhufanii karaa kanan mari'achuu isaanii muuxannoo walirraa fudhachuudhaaf akka taasifamu keessatti sirna federaalizimii ijaaruudhaaf deemu keessatti iddoo olaanaa qaba jechuudha. Sababni isaa maaliif biyya tokko keessa jira. Biyya tokko keessatti immoo mootummoonni kun walitti dhufan uummata biyya tokko qabu, uummata wal fakkaatu qabu. Kanaaf uummata kana ogguu bulchan akkasumas immoo biyya kana ogguu ijaaruudhaaf deemu keessatti walitti dhufanii humna walii ta'uudhaan beekumsa walii qooduudhaan rakkoowwan isaan gidduu jiranis karaa mari'an akkaataa itti hiikkachuutti danda'anii fi karoora misoomaa qabame nageenyaa qabame akkasumas immoo sirna dimokiraasii ijaaruudhaaf deemame keessatti walitti dhufeenyi isaanii baay'ee murteessaadha jechuudha. Walitti dhufuun dhabuun isaanii rakkoowwan xixiqqaa uumamu akka hin hiikne isaan taasisaa jechuudha. Akka waliin hubanne isaan taasisaa jechuudha. Kanaaf isaan walitti dhufuu jechuun tokkummaa biyya kanaatiif illee murteessaadha. Tokkummaa biyyaatiif illee murteessaadha. Qaamoleen siyaasaa ammuma walitti dhufaa deeman ammuma fedhii uummataa galmaan ga'uudhaan mari'achaa deeman olaantummaa seeraa kabajamaa sirni dimokiraasii cimaa walqixxummaan lafarratti uumamaa deema waan ta'eef kaayyoon biyya kana keessatti akka jijjiiramni dhufu kan barbaadamedha. Dimokiraasii ijaaruudha walqixxummaan akka dhugoomu gochuudha. Kana gochuudhaaf immoo mootummoonni tokko ta'anii biyya kana ijaaruudhaaf taasisuudha. Waltajjiiwwan akkasii baay'ee waltajjii murteessoo fi bu'aa jijjiirama kanaati jechuun ni danda'ama. Federaalizimii irratti barumsi kenname kuni Finfinneen akkuma beekamu immoo uummata baay'eetu achi keessa jira. Achi keessas immoo fedhii baay'eetu jira. Fedhii baay'ee jiru kana akkam gooneeti kan uummataan ga'uun nurra jiraatu kan jedhu isarratti immoo seera akkamitti eegneeti seera isa kamiidhaan immoo deemuu kan dandeenyu kan jedhu barumsa kan nu kennetu jira akka Finfinneetti. Walqixxummaa sabaaf lammootaa fiduudhaa fi waan baay'eedha kan arganne har'a. Waltajjii kanarratti wanni guddoon nuti irraa arganne naannoleen garaagarummaa qabdi. Akkamitti nagaa fi eegsiftaa jirti? Akkamitti misooma gaggeessaa jirti? Naannolee Itoophiyaa tana keessa takka takka tan nageessi guututti eegsistee nagaan sosso'aa jirtu jira. Takka takka tan rakkoo qabdu jira. Tanarraa muuxannoo akkam fudhannaa? Akkamitti gaggeessaa jiranii? Akkamitti biyyi teenya karaa tokkoon odoo lolli kun irra labsamaa jiru misooma kana gaggeessaa jiran waan jiru waltajjummaan tunu wanni barbaachiseef muuxannoo walirraa fudhachuudha. Walqixa gaggeessummaan tunu walirra waan muuxannoo qabdu jecha hedduu muuxannoo harkannee jirra jechuudha. Akkamitti nageenyi bu'uu qaba? Akkamitti misoomni bu'uu qaba? Namayyuu ammaasii misooma yoo gaggeessu baannee walabummaa biyya teenya tanaa'u daangaa biyya keenya kanaa'u eeguu akka hin dandeenye taniifuu walabummaadhaan misooma yoo oomishuu baanne yoo nifi hojjechuu baanne nu hundinuu gahee qooda keenyaa fudhannee gaheen keenya maalii addaan baafannee kan misooma misoomsuu akka qabnu biyya teenyas akka nageessii eegsisuu qabnu sadarkaa sanitti naannoon adda adda waan taate jecha naannolee muuxannoo walirraa fudhannee jechuudha. Saniifuu akka naannoo Oromiyaattis Amaaraattis naannolee gurguddoo tanarraa muuxannoo gurguddoo fudhannee jirra. Nutilleen akka gahee teenya baanu waltajjiirraa waan hedduu harkannee jirra. Tana gaddeebinee naannoo teenyatti waan cimina duraan qabnu itti fufsiifnee hir'ina qabnus banaa qabnus waan agarree jirtudha. Banaa sanis sirreessinee biyya teenya fuuldura itti fufsiisuudhaaf qacarratti waan nu galee jira jechuudha. Sirna federaalizimii sabdaneessummaa dhugaa mirkaneessuu keessatti walqixxummaa saboota sablammootaa fi uummattootaa mirkaneessuun murteessaa akka ta'es hirmaattonni kunniin himaniiru. Biyya tana keessatti federaalizimii sabdaneessaa wanni jiru sabdaneessaa wanni jiru amma duraas turee jira maqaaf turee jira namayyuu san itti fakkaatee turte jechuudha. Maqaa fi qabatamaa waan lafa jiru duraan ammaa dura federaalizimiin turtee biyya teenya keessa Itoophiyaa tana keessa waan jiru ajaa'iba nutti haa jechuudha. Qacarroo garaagarummaa qaba jechuudha. Duraan maqaa jira jechuudha. Federaalizimii waan jiru kana maqaa jira. Maqaa kanarraa lafa buusuudhaaf amma lafa bu'ee federaalizimiin itti fufuu qabaa waan jiru dhandhamaa jirra jechuudha. Dhandhamasii
federaalizimiin hangam takka walabummaa naannoo eegaa hangam takka namni if bulchuu danda'a waan jiru dirratti waan agarree jira. Tanaa wajji wal qabatee ammaasii ammaa dura sabdaneessaa maqaan ja'ama malee lafa bu'ee biyya Itoophiyaa tana keessatti sabaa fi sablammoonni wal qixatti yoo jiraachuu baate rakkoo guddoon akka jirtu rakkoo guddoon akka uumamtu fuulduraafis waan beekamu jecha wanni amma asirraa nu galte maali nuti amma duraas nu keessa wanni turte namayyuu wal kabajuu qabaadha Itoophiyaa tana keessatti aadaa fi seenaa fi namayyuu akkasitti wajji bareenna wajji tokkummaa qabna malee olaantummaan saba tokko olaantummaan gaggeessaa tokko Itoophiyaa tana keessatti itti fufuu waan hin dandeenye. Tan ammaas hudduuba deebi'uu hin danda'amtu. Sadarkaa amma uummanni irra ga'e tanaan waan jiru waan amma addunyaa irra jiru waan Itoophiyaa irra jiru tana fudhannee tatana daranii federaalizimii sabdaneessaa fudhannee fuuldura sabaa fi sablammii wal kabajjee deemuu akka danda'amtu waltajjii sanarraa agarree jirra. Fuuldura akkanatti malee Itoophiyaan itti fufuu hin dandeessu jechuudha. Garaagarummaa teenya akka jirtutti walii kabajnee sadarkaa saniin Itoophiyaan itti fufuu akka dandeessu namayyuus beekuu qaba. Nutis san qacalatti fudhannee jira jechuudha. Manneen maree federaalaa fi naannolee akkasumas magaalaa Diradawaa fi magaalaa Finfinnee waltajjii waloo qaama seera baasaa kanarratti argamanis waltajjii waloo kanarraa hubannoo gahaa akka argatanidha kan himan. Walumaa galatti waltajjii kanarraa muuxannoowwan gaggaariin bakka itti argame kaka'umsi gaariin bakka itti argame waliigalteen gaarii itti argame kana qofa miti wal hubannaan gaarii fi akka walitti dhufeenya uummataatti ilaalamuu hin danda'a jechuudha. Qaamni kun bakka bu'aa uummataati. Bakka bu'aan uummataa kun immoo hanguma walitti dhufaa deemu uummanni safaana jiru wal hubachaa rakkoon yoo jiraatillee karaa mariidhaan akka hiikkachuu danda'u aadaa cimaa uumaa. Wanti nuti irra jirru kun hojii nuti hojjennu gubbaa federeeshiniidha kaasee amma gadi jirutti tokkodha. Tokko ta'eetu beekamu garuu riifoormii irratti wanti hojjetame tokko naannoon tokko kan isaanii akka gaariitti hojjetan jira. Fakkeenyaaf amma gaafa Oromiyaan kan isaa dhiyeessu kan Oromiyaa irraa baay'ee barumsa baay'ee kan fudhannetu jira. Hojii baay'ee hojjetanii gadi bu'anii amma uummata amma sabaaf lammoota gadi jiru isaanii filateerra kan ga'ochi ga'anii wanti isaan hojjetan wanta guddaa ta'ee fi achirraa waan fudhannee qabna. Isa bichaas immoo tuun ta'in hundumaa lafa isaatti wanta hojjetu akka iddoo isaatii irratti tokko miti. Tokko kan akka gaarii deeme jira tokkommoo kan dudduubatti hafe jira. Inni dudduubatti hafe kuni isa fuuldura deeme kuni maal hojjetee fide kan jedhu sarraa waan akka gaarii barannetu jira. Kana booda akkuma kaa'amee jirutti hundumaan akka hojii tokko hojjetu isarratti immoo riifoormii kan godhame kana riifoormii kanarratti wanta haaraa dhufe kana keessa maaltu hojjetame faayidaan dhufe kan jedhu achirratti waan gaarii iddoo fudhannee fi kana booda hundumaa barumsa walirraa fudhatee naannoo isaarratti hojii gaarii akka hojjetudha kan arginu. Gabaasni akkuma reefu sinjee garaagarummaa naannootii jira. Muuxannoo san hedduu waan irraa agarree jirra. Naannoleen garii hedduu manni mariitiin fi seera baaftuu fi raawwachiiftuu fi kun walii galanii waa hedduu garaagarummaa taqabdu jira. Keessaafuu akka Oromiyaatti yoo fudhannu taate hilaa hanga aanaatti gadi buusanii akkaataa itti qoratan akkaataa seera baaftuu fi hojii raawwachiiftuun waliin itti deeman san hunda gabaasa dhiyaaterraa muuxannoo fudhannee jira. Nutis muuxannoo tana gabbuufnee naannoleen biraatis akka teenya hojiirra oolchineeti muuxannoo hedduu arganne jechuudha. Sadarkaa manneen maree federaalaa fi naannolee akkasumas magaalotaatti hojii hojjetame keessatti sirna itti gaafatamummaa hordofsiisuu fi malaammaltummaa irratti qabsaa'uu irratti hanqinni akka jirus gabaasa manneen maree dhiyaaterraa hubachuun danda'ameera. Dinagdee biyyaa guddisuu ilaalchisee magaalaattis ta'e baadiyyaatti carraa hojii bal'aa uumuun murteessaa akka ta'es himameera. ኢኮኖሚን በሚመለከት መሰረታዊ ጉዳዮች አሉ። ያው እኛ የምንሰራቸው የምንከታተላቸው የምንቆጣጠራቸው ነገሮች አሉ። ኢኮኖሚው ላይ ስራ ዕድል ፈጠራ Dinagdee ilaalchisee dhimmoonni manneen maree to'atamuu fi hordofamuu qaban carraa hojii uumuu dhaabbilee carraa hojii uuman qonna ammayyeessuu irratti hojjetan cimsuu akka mootummaattis carraa hojii bal'aa uumuuf hojjechuun murteessaadha. Kanaaf manneen maree federaalaa fi naannolee irratti tokkummaan hojjechuun cimsuu qabna. Qormaata hedduu keessa dabarree as geenye arra beeksisoonni tokko barreeffamaa jiru. Itoophiyaa akka godina isaanii tokko godhatanii Itoophiyaan godina kamiyyuu taateen beektu hanga yoonaa kana hin hubanne jechuudha. Dhimma
biyya keenya irratti nutu murteessa waan ta'eef harka wal qabannee biyya keenya ceesisuu qabna. Ijaarsi dandeettii irratti dhimmi kennamu adda ba'uu qaba. Yoos gara sadarkaa tokkootti dhufuun walqixa ta'uu ni dandeenya. Garuu walqixa raawwachuu dhiisuu ni dandeenya. Ta'us manneen maree sadarkaa tokkorraan geessisuun murteessaadha kan jedhan immoo afyaa'ii mana maree ፌዴሬሽን obbo Agenyew Tashaagariidha. ለምክር ቤቶች የሚሰጥ አቅም ግንባታ በምን ለቋሚ ኮሚቴ የሚሰጥ አቅም ግንባታ በምን ብሎ ተለይቶ እንዲህ አይነት ስራዎችን መስራት መቻል አለበት። እዛ ላይ ዘሴም ሌቭል ላይ እንሆናለን ማለት ነው። እኩል እንሆናለን ማለት ነው። እኩል ላንፈጽም እንችላለን፣ ግን ተመሳሳይ ሌቭል ላይ ማድረስ ijaarsi dandeettii kennamu maal irratti akka kennamu adda bahee beekamuu qaba. Yeroo sana gara sadarkaa tokkootti dhufuun walqixa ta'uu dandeenya. Garuu walqixa raawwachuun dhiisuu ni dandeenya. Ta'us manneen maree sadarkaa tokkorra geessisuun murteessaadha. Inni biraan kabajnii fi ulfinni manneen marii eeggamuu qaba. Manneen marii ulfinnii fi kabajni isaanii kan eeggame ta'ee manneen maree kabajamuu qabu. Miila qaama raawwachiisaa jala deemuu hin qabu. Waan hundumtuu iddoo biraatti kan dhumee dhufu yoo ta'e hin barbaachisu. Manneen maree fi qaama raawwachiisaa kanneen walitti hidhan wanta jabaatu jira. Hunduu kallattii qaba. Kallattii guddaa ta'een deemutu murteessaadha. Hunduu biyya tokko ijaaraa akka jiru hubatamuu qaba. Qaamni seera baasaa federaalaa fi naannolee kunniin waltajjii waloo erga xumuree boodas godina Jimmaatti hojiilee misoomaa hojjetamanii fi muuxannoo gaarii ta'an daawwateera. Kaayyoon daawwannaa kanaas tarsiimoo mootummaan baasee hojiirra oolchaa jiru hagam akka lafa qabachaa jiru ilaaluu fi muuxannoo waliif qooduuf akka ta'edha. Afyaa'ii caffee Oromiyaa Aadde Saadaa Abdurrahmaan kan himan. Godina Jimmaa waan filanneef qabna. Hojiilee misoomaa naannoo kanatti hojjetamaa jiranis akkasuma immoo qaamni seera baasaan kun hojii mootummaa hojii misoomaa kan hojjetamu cheekan dabalaansi kan godhu hordofii fi to'annoo kan irratti gaggeessu qaama seera baasaa waan ta'eef hojiileen tarsiimoo mootummaa bahan akkamittiin lafa qabatanii hojjechaa jiru kajuu sana qabatamaan uummata keessa immoo maaltu jira kajuu sana ijaanis arganii hojiin naannoo keenya keessatti hojjetamaa jiru immoo naannolee biraa keessatti akka babal'atu uummanni keenya wabii midhaan nyaataas akka mirkaneeffatu cinaa dhaabbachuudhaaf wantoota asitti ilaalan akka muuxannootti waan ilaalan kana fudhatanii gaafa garas deebi'anii naannoo isaaniitti yoo babal'atu naannoon hunduu walqixa hojii misoomaa keessatti yoo galee jijjiirama barbaannu sana fiduu waan dandeenyuuf karaa guutuu ta'een hundi isaanii asitti hin argamanii muuxannoo kana fudhachuudhaaf asitti argamu jechuudha. Hojiilee gurguddoo qaama seera baasaa keessaa inni tokko hojii to'annoo hordoffii qaama raawwachiisaati. Bu'aan har'a lafarratti argame kun hojii karoorarraa kaasee hordofamaa turedha. Kun naannolee biroofis muuxannoo gaarii akka ta'edha.